Nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessan ani nagaa kooti har'a kushiinatti galeen isinii viidiyoo waraabaa jira. Ayin sirreeffanne kushiina haaraan hojjedhe ishii duraa diigeeti. Aannan sun barbaade abii takkatti nurgaa okkotee kana gubee qorasin fidee jechuudha. Aannan aleetiraan fuudhee itichee kun akkuma argitan. Distiitan itichee baallitti sin dandeessu distiitiin dandeessu okkotee biraa tirfisoo qabaattan garuu isatti raaftan iddoo itichitanii raaftan urgaa aannaniitu sin jalaa heeyu jedha. Iticheen guyyaa 3 teessiseen kun akkasitti itite numaan kadhaan ilaalaa jirtu haala kanaan ititee Ar'ameen narraasa gisee baay'ee raafadhaani maalitti garaan koo nacite seetanii dhiifamallee naa godhaati. Ittiin naqa jedheeni. Gaafa tokko riyaa koo tokko faana gabaadhaan ayyaana torban tafee isheen firiijii waan qabduuf ittoon bitaa naan jette waggaa darbeera. Achumaanin okey jedheeniidhaan dhugaa waaqayyoon isiniin jedha uraagdoonni. Innaan isiniin jedhu warri naggaadeen caalatti raagedhanu bira ittoo kana bitanii hada isaa walumatti cafallaqu obarratti siifni taa'u inni naa hiiktani bituu dhandheeti dhiifama gannar kanan namaa jira bituu dhagneeti innaa ilaalan hin hiikaniiti ilaalu ittoo sana innaa hiiktu innaa bittu hin ilaalta Kiristoosin waan hin argee bakka waan dubbadhu jechuudha. Jechuun bakka erga gaafatan takka si jammar iddaan Itoophiyaa seenee ittoo biteen beeku jechuudha. Kun akkanuma godha ayyaanni dhufe taanaan akkanumatti raasee baasaan bakka mana dhugaa waaqayyo. Innaa takkaa biteen beeku jechuudhaan iddaan galee akkanumatti raasee taan ayyaana irra ta'e innaan barbaade jechuudha. Okkoteetti naqee xumuree. Feestaaliin isa guddaan bitee kanaaf irraa qasaqqase addisii ta'uu qaba. Ishii xiqqoos bituu dandeessu garuu ishii kana birri 3 biteen mure. Naannessi irraa qasaqqase ammallee itti guddatee hidheen. Kirrii waan feetaniitiin hiitu ani kirrii surree keessaa baasan beektu mudhii isaarraa isaanaan hidhaa jechuudha. Carqii wayitiinis hin ta'a. Carqii cite yookaan soolaa cite. Waan isinii dhuu danda'eeniitun rakkoon qabu ani garuu zaqqi surree keessaa ba'ee faashiniin kan hidhatan isaan akkasitti hidhee akkasitti hidheen jira. Akkas godhee jechuudha hidheen jira. Natti kolfan gaafa okkotee kana bitu dhugaa na ijoolleen olla natti kolfatti raajium qabdanaan jedhan okkotee baadheen naan kan waaqabu. Waggaa 1.7 wayii ta'eera dambite akkasitti fayyadamuu jammare. Ilaan mallee feestaalee waan guddateef immoo ammas qasaqqaseerraa jechuudha. Maaliif ishii xiqqoo tokko ta'uu argadhee rakkoon qabu. Dhamnaan inaanisuma kana fidee dhufee irraa mureeyyuu durasii ammasitti guddatee irraa muraan jira. Kun argaa jirtu akkasitti irraa mureen tundu laagaa qaba. Bara mana magaalaa teessi baadiyyaa teessi namni si dhoowwu hin jiru. Akka feetetti fayyadamu jechuudha. Karaa ta'een fayyidaa barbaanna. Amma immoo tuffee ishii urattuu qadaada qabdu sana qadaadu feestaaluma sana fuudhee. Feestaaluma sana fuudhee maraa jira. Mareen kanaan itti qadaadna jechuudha. Beektu ijoolleen baadiyyaatti dhalatti. Maaltu farra kan hundumaa si barsiisee hojjettanii waan deebisiniin deebisu. Ogummaan isin rakkisannaa ogummaa qabaattan isin hin teessisu si ciciniina waaqa yoo beektan. Otoon hin beekne kan hundumaa xonnoqqoluu hin naqu garuu. Siluman bakka marcaan harkanoo qabaadhe. Asitti jambaa gochuutti maashaallah. Maashaallah diriirfadheetti. Bijaamaan immoo narraan deemu beekee kaawwadhee hin deemu.
uffata xaqqaa nama ja'a fideetan irraa hafnaan bijaamaa kana xaqqi godheyyuu baay'ee natti tolaa. Shaarbii isaa kanan dhiisise. Akkasi ka eenyutu magaalaan raafatee dhuguu aannan isiniin jedhe. Kan ilma ta'ichaa raafatee isiniin jedhe. Ogummaa qabaat. Uffata gurraacha nama mootu dura keessan. Raajidha. Raajidha. Akkasitti shambaa gochaa jira. TV koo ilaalaa. Lafarra diriirfadhee tokko fawwaaltu na rakkisa biyya lafaatti lafarra taa'uu fi dhugaa ka bijaamaa keewwachuun asitti baheera. Isin jedheen ol fuudhee xarapheessa kaa'ee lafarratti kaameeraa natti tolu jennaan dhadhaasaan ol agarsiisa agarsiisa harka koo dhiqadhee qophaa'ee. Viidiyoon hin dheera ta'een ganaa qadaadannaan irraa hiiku maal viidiyoon hin dheera ta'een aanyu jedhe. Then amma dhadhaasa original yoo dibattan guyyaa lamattuu shittaa sinirraan qabaan yoo bisma so dhadhaan baasaa jira jechuudha. Kazaan በኋላ isinitti agarsiifne yeroo hundumaa jechuudha bassoodhaan rukutadhaan bassoo sadanfeen barbaada yeroo hundumaa waan ta'eef aannanicha kana irraayis dhuguu hin danda'ama garuu isa kan immoo bassoodhaan rukutaa jechuudha. Maanni shaameta rukutadhaan jechuudha aannasaa kana. Viidiyoon hin dheera ta'een malee isiniifan ergi isinitti agarsiisuu hin danda'a. Dhadhaa keessaa harkisaa hin jira. Dhugaan isiniin jedha dhadhaa kana. Amma miin argitu jedhee isinittiin faradhu isinittiin himuudha. Gabaadha. Baay'ee widdiidha dhadhaanii qulqulluun argattanii biyya keenyatti waan taane immoo ofirra yoo keesse guyyaa tokkoofuu si cannaqa. Bakka akkatti dasneedha waan ta'e naan akkas godhuun bakka yoona bichaa beekan. San keessaa harkise ilaala. Bifa isaa kaameeraa fi malee bicaa tokko ture dhugaa. Ilaala. Kana viidiyoon kun isinitti tole like share godhaa.